hordoftoonni YouTube chaanaalii kooti namoonni nan beenne ani Fitsumin jedhama. YouTube chaanaalii koo kanaaf aaraa kan taatanii baga nagaadhaan dhuftan isiniin jedha. Warri duraan turtan immoo baga nagaadhaan deebitan isiniin jedha. Arrammoo kan hin qabadhee dhufe akkaataatti juusii loomii mana keenya keessatti qopheeffannee itti fayyadamnudha. Yeroo ho'aa kana diidalleessinee akkaataa nuun itti juusii loomii kanatti gargaaramnu isinitti agarsiisuu dhufe. Innis immoo kunooti loomii qopheeffadheen jira. Kuni loomii miicamaadha. Kun immoo isanani affeeludha jechuudha. Loomii babbaqasadhee qopheeffadheera. Inni kun immoo isan maashinii kanaanii cuunfuudha jechuudha. Isa booddee kanani isanii affeeladhuudha isiniin jedheera. Isa kanan dhaqee affeelaa jechuudha. Isa affeelee booddee isa taanutti walii wajjiniin darbina. Isa booddee kunoo bishaan koo kanani itti naqadhaa jechuudha. Bishaan dhugaatiiti kuni. Kanaaf loomii koo itti naqadheera jechuudha. Loomii innani affeelaa jiru sun danfaa jira. Ammasitti loomii koo isa kanani qopheeffadha jechuudha. Isa booddee loomii koo fuudheen kana keessan gashaa jechuudha. Haala salphaatti mana keenya keessatti juusii loomii ittiin qopheeffannee diidallaasaa ittiin dhunnuudha. Inni kun bishaan isaa duwwaadha sababii ta'eef inni suni qola isaa wajjinii danfaa jira. Qola isaa inni qabaatee danfu sun immoo baay'ee faayidaa nuuni loomii irraa argannu hunda isaaf keessatti qabateera jechuudha.
isa booddee kana raawwanneerra kana ergan cuunfee booddee isa nu danfeen nan fida jechuudha. isa nu danfe kanammoo gingilchaa akkasii fudhanneetu itti calallaa jechuudha. kan akkasitti ergan calalee booddee yeroo muraasaa fi firiijii keessa kaa'een yeroo inni diidallaa'u wantoota na barbaachisan immoo itti godhaa jechuudha. Tole egaa juusiin koo naa diidallaa'eera. Yeroo muraasa firiijii keessa taa'ee jechuudha. Isa booddee aayisii kanan itti dabaladhaa jechuudha. Aayisii jechuun cabbii isa jennu jechuudha. Aayisii ergan itti dabaladhee booddee lamanii kanammoo murmuree kanan qabutu jira. Isa immoo ittiin dabaladhaa jechuudha. Isa booddee laman juusiin koo dhugamuu fi qophaa'eera jechuudha. Reedii ta'eera. Kunoo laman juusii akka kanattiin diidallaa ta'e baay'ee fayyummaa keenyaafis gaariidha. Akka kanatti mana keessanitti qopheeffadhaati itti fayyadamaan isiniin jedha. YouTube channel koo kana like godhaa, share godhaa, subscribe gochuuni maatii nuuf ta'a. Qophii biraatiin isinitti deebi'a. Qophiin koo har'aa kana fakkaata ture. Akkaataatti juusii loomii mana keenya keessatti qopheeffannee itti dhunnu isinitti agarsiisuu dhufe jechuudha. Kana fakkaata ture. Baay'ee waan hordoftaniif galatoomaa. Share godhaa, like godhaa. Galatoomaan isiniin jedha. Bye.